silumayyuu namni Oromoodhaaf dhukkubsatu jechuudha. Namni saba isaatiif dhaabbatu hin beeku yeroo baay'ee jechuudha. Darara bira darbee haga lubbuu isaa dabarsuutti namoota meeqallee dhabnee jirra. Kana duras ashama harka fuudhe akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam isaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan. Galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyyaa akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha. Wanti kuni yeroo jalqabaatii fi tarii namni osoo hubatiin dubbataan haa ta'u waan jedhuun akkan argeen gadi fageessee sirriitti hubachuu barbaade. Sirriitti dhugaa ta'uu isaa yookaas immoo ammama dhugaadha wanti kun dhuguma moo soba waan jedhamu jechuudha. Innis akkuma tibba darbe agartanii obboleessi keenya kara deemaa yookaas immoo Daani'eel jechuudha. Rakkoo lammiisaa yookaan rakkoo saba isaa jechuudha. Rakkoo haadhaaf abbootii keenya dhaqee tooniyyuu miidiyaadhaaf ifa taasisee uummataaf jechuudha. Fidee uummata bal'aadhaaf rakkoo akkamii keessa akka isaan jiran fidee tooni ifa taasise jechuudha. Kanaaf har'a mucaan kuni qaama mootummaatiin marfamee qeensaa yookaan manni isaa fattashamaa kan jiru jedhaniitti irraa dubbatamaa jira kallattii kamiinuu jechuudha. Kanaaf ani wanti tokko wanti na ajaa'ibe kaleessa osuma akkasitti kun asirraa dibbee rukutu kun osuma caffaru kun osuma harka dha'u Hacaaluu Hundeessaa dhabne jechuudha. Sana bichaa miti dura namoota meeqatama dhabaa ture. Namoota meeqatama kan dhabaa turre jechuudha. Haa ta'u malee namni saba isaatiif namni Oromoof dhukkubsatu namni Oromoon eessatti kufe maaf kufe jedhee dhukkubsatee irraa dubbatu yeroo baay'ee haga lubbuu isaa wareegutti haga lubbuu isaa dabarsee laachuutti kan egaa jirus immoo kan dabarsanii laatanis meeqatama jira. Kanaaf har'a obboleessi keenya kuni yakka biraan hojjenne isaa warri lubbuu nama baasan warri nama ajjeesan warri nama ciibsanii nama qalambillaadhaan nama gorraansuun iyyuu hin barbaadamne hin reebbamne har'a obboleessi keenya kuni maaliif waan jiru rakkoo dhokatee jiru sana fidee addunyaa irratti yookaas immoo uummataaf ifa taasiseedhaaf barbaadama moo hojiin inni hojjetee sun yakka ta'ee waan nama hiisisu yookaan waan seerri nama qabsiisu ta'eeti moo maaliif obboleessa keenya kana barbaaduu danda'a? Maaliif dhaqanii tooni haga mana isaa dirasiitti dhaqanii fattashanii isa qabuuf dhaqan qaamni seeraa yookaan qaamni mootummaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti jechuudha dhugaan isin jedha yeroo baay'ee innillee dubbatee jira maal jedhee Oromoof taananii ani lubbuun kan koomayyuu natti hin fakkaattu jedhee. Haa ta'u malee ammas immoo wanti nani akkuma nama kamiitu irraa dubbadhu yookaas immoo keessi koo akkan dubbadhu na dirqisiise gariin asirraa jechuudha. Hin caffartan dhugaan isin jedha maaliif jennaanii gariin immoo akka waan ajandaa addaatti godhatanii osuma isin harka dhooftanuu ergee namni du'ee ka'e ergee namni tokko lubbuun isaa darbee booda suura isaa asiifachi dhoofdanii irraa dubbachuu irraa bo'uuni faayidaa hin qabu. Maaliif nuti yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti hin bo'u as baanii wacuu takka turanii immoo dhiisanii ajandaa biraa caffaraa biraatti goran jechuudha. Kanaaf har'a obboleessi keenya kuni kallattii kamiiniyyuu jechuudha. Maaliif wanti inni hojjete waan nama adamsiisu yookaan waan nama isa hiisisu yookaan waan nama maaliif hojii eenyuun olitti waan ta'aa jiru kana kan lubbuu nama baase kan qalee nama qaluyyuu dhaabbatee deemaa jira. Har'a inni sababa maaliif akka barbaadamuu danda'e uummanni kamiyyuu caallistanii tooni zinjettanii waanuma salphoo yookaan waanuma qallaalitti fudhattanii tooniyyuu as deebitanii ajandaa biraa irraa caffaraa jirtanii hin caffarinaa. Maaliif akkan dubbadhu na taasise dhugaan isin jedha eenyumtiyyuu lafa inni dheengadda deeme uummata kana rakkoo isaanii maal akka taa'e bira gattaa'ee wajjiniin boo'ee rakkoo isaanii irraa fidee uummataaf ifa godhe kunoo kana keessa jira rakkoon isaanii kana jedhe warri bukkee isaanii warri jara sanatti dhiyaatu qaamni mootummaas guute kamiyyuu ta'e jechuudha. Warri dhiyoo sanatti jiru yoom rakkoo uummata sanaa sirriitti akka inni eessatti akka ta'e maaltu akka ta'e akka fidee inni ifa taasise kanatti namni ifa taasise jira hin jiru. Kanaaf har'a immoo inni lafa kana hunda kutee lafa deemamuudhaan malee lafa hamma kana dheeratu kutee dhaqee uummata isaa sanarraa rakkoo sana fidee yoo ofiisaati furuu dadhaballee hammam akka isaan rakkoo cimaa keessa jiran
fidee uummataaf yookaan addunyaadhaaf ifa taasisee jechuudha. Kanaafiyyuu ammasii obboleessi keenya kuni akkumaanii Oromoodhaaf lubbuun koo yoo darbe yoo hoomaa natti hin fakkaatu jedhe sana namni kamiyyuu jechuudha callistanii ilaalina mucaa kana eessumattiyyuu maaliif jennaanii kallattii kamiiniyyuu jechuudha. Maaliif warra asirra teessanii tooni galgala ganama akkasaa ta'u ajjeesi maal ta'e akkana taana jettan kuni afaanini malee tokkoon keessan akka mucaa kanaatitti bakka bu'aati dhaqa waan inni raawwatu kana raawwadhaa osoo isin hin jedhanii nam tokkoon keessan hin raawwattan. Kanaafuu mucaa kana sagalee ta'a. Mucaan kuni osuma isin asirratti waan biraa ra'aasaa jirtan osuma isin asitti caffaraa jirtanuu boru gaabban rabbiin argan jedhan akkuma kana dura Hacaaluu dhabne sana dhaabuuf jirtan. Kanaafiyyuu cimsaatii mucaa kanaaf obboleessa keenya kanaaf kallattii kamiiniyyuu jechuudha. Maaliif miidiyaa irratti kan darbee jiruyyuu miti. Kanaafuu namni uummanni kamiyyuu akkuma waan inni fidee as dhiyeessirraa baatanii iyyata sanitti sagalee ta'a mucaa kana duukaa ta'a. Kallattii kamiiniyyuu mucaa kana wanta raawwatamuu qabu. Hamma dandeettii keessanii jechuudha ta'uullee danda'a taanaan amma maaliif jennaani amma barri kun darbutti mucaa isaatiif haa jiraatu haadha manaa isaatiif maatii isaatiif haa jiraatu san bira darbee immoo Oromoodhaaf haa jiraatu jabaa akkanaa kana bulfadhaa maaliif isinii danda'ame jennaan biyya keessaa baasaa namoonni isiniif danda'ame jechuudha. Maaliif as teessanii warri jechaan qofa iyyitanii faarsitan kuni gochaan illee akkasaa kanatti agarsiisa. Dandeettiin qabdan taanaan namoonni dandeettii qabdanii fudhaa gara biyya Oromaatti jechuudha. Maaliif barri kun darbuu danda'a tarii gaafa barri kun darbee jabaa ofii bulfatanii boru saba ofiitiif nama dhaabbachuu danda'u nama kana caalaa hojii gurguddaa hojjechuu danda'u ta'uu danda'a mucaan kun jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa dhugaan isiniin jedha maaliif jennaanii ani maaliif yeroo baay'ee jechuudha gaafa inni miilanan dageemee ka'ee miilanan kutee dhufe isin bira gaafa inni jedhu sana mucaan kun dhugaa rabbii lubbuu ofirraa ba'eetuma jedhee keessa kootti baay'ee takka nattillee dhagaame nan gaddallee jechuudha. Maaliif jennaan xalaanni namaaf rafteen bultu namaaf ciisaniin bulan ammootu xalaata fagoodhaa dhufu ofirratti eegan malee xalaata of biraa kunu akkuma kanatti ofirratti hin beekan jechuudha. Maaliif har'a mucaan kuni ani badii yakka tokko osoo hin dalakne dhaqeetoo rakkoo uummata isaa fidee uummata bal'aadhaaf dhiyeessuun yakka ta'eetooni kan amma kana mana isaatiitti dhaqeessa barbaachisee kana caalaa wantoonni adda addaa irra gahuu danda'a waan ta'eef kanaaf uummanni Oromoo waanuma salphaatti fudhattanii tooniyyuu shillaa jettanii akka qalliitti akka waan xiqqootti ilaalinaa wanti kun waan guddaadha. Kaleessas osuma akkana jettanuu namoonni baay'een osuma asiifachi jedhanutuyyuu Hacaaluu dhabdanii amnee teenye. Kanaaf ammallee waan kamiinuu waan barbaachisuun obboleessa keenya kana bira dhaabadhaa. Akkuma inni lammii isaatiif saba isaatiif sagalee ta'u kana isinillee isaaf sagalee ta'a. Boru rakkoon isarraan dhuftee isinillee waan isin qoltu miti. Kanaafuyyuu obboleessa keenya kana Waaqayyo hundaa olitti rabbiin iyyuu jechuudha dabarsee harka diinatti isan kennini. Hamma dandeettii keessan dhugaan isinin jedha kadhannaallee godhaafi maaliif Waaqayyo qabee harka diinaa isan galchini. Ija hamtuun isa laalte rabbiin qoree isatti haa cabsu. Kanaafuu maaliif jennaan amma nama tokko waan natti dhagahame keessa koorra akka dubbadhu waan na taasiseef nan dubbadhe. Kanaaf namni kamiyyuu amma Oromummaan isinitti dhagahame gahee keessan ba'a. Obboleessa keenya kanaaf sagalee ta'a isinin jechuu jaalladha. Waaqayyo waanuma kam keessayyuu isa haa dabarsu. Rabbiin isa haa tiksu. Kanaaf ammaaf wanti jedhamaa jiru manaa dhaqanii hin dhabanii inni dursee miliqee jedhanii haadha manaasaa daa'ima isaa wanti godhamee maal akka ta'e maal takka irra ga'e wanti ammaatti ifa ta'e hin jiru. Garuu dhaqanii toonii inni manaa miliqee dhabuu isaati kan miidiyaa irratti dubbatamaa jiru. Dhabanii deebuu isaaniiti jechuudha. Kanaaf haadha manaa isaatiif daa'ima isaarra maaltu ga'e maaltu ta'e wanti jedhamu amma yoonatti wanti ifa ta'e hin jiru. Kanaaf Waaqayyo waanuma hundarrayyuu rabbiin harka diinaa keessatti isa hin kuffisin rabbiin harka ija diinaa fuuldura isan dabarsinii rabbi ija diinaa isarra haa qabu. Kanaaf waan qaldiitti waan salphaatti hin fudhatinaa isinin jechuu jaalladha obboleewwan kiyya. Waaqayyo waanuma hundarra biyya keenyatti nagaan haa buusu. Rabbi haadholii abbootii keenyallee imimmaan isaanii kana lafan buusin rabbi imimmaan isaanii kana lakkaa'ee
guyyaa tokko isin ga'a jedhee rabbi guyyaa tokko boqonnaa baay'ee miti guyyaa tokkoof boqonnaa rabbi isaaniif haa fidu. Waaqayyo waan hunda danda'a. Maaliif dammoo akka namaan ariifatu dhufaatii tura. Guyyaa dhufe garuu wal qixxeessaan isa qofa. Ammas taananii Waaqayyo nagaan waa fidu. Walumaa galatti haalli biyya keenya hin beeku baay'ee tokko jechuudha. Waan giraa nama galu jechuudha. Waan maaliifi waan irraa dubbattanii waan dhiistan isin wallaalchisa. Inni biyyarraa baqatee biyya kiyyatti hangalaa biyya kootti gala jedheet gaagaa biyya maaliitu jira akka kanatti jechuudha. Waanuma biyya jedhee biyya ofiitti galan jedhaniitiin illee nama hawwisiisu hin jiru jechuudha. Waa tokkoon saayyoo jechuudha. Kanaaf walumaa galatti Waaqayyo dhufaatii tura rabbi olee bula malee nagaa inuma fida jennee abdannaa namni lubbuudhaan jiru jechuudha. Ammas Waaqayyo nagaa nuuf haa fidu. Egaa obboleewwan kiyyaa kuni dhaamsa kooti. Maaliif akka nama tokkotti akka nama Oromoo tokkotti akka amma Oromummaa natti dhagahame dubbadhu waan naan jedhee na dirqisiiseef dubbadhee dhugaan isin jedha. Kallattii kamiiniyyuu namni miidiyaa kamirrattiyyuu miidiyaa kallattii kamiiniyyuu fayyadama. Kallattii kamiiniyyuu sagalee ta'aa fi akkuma inni lammii isaatiif sagalee ta'u kanatti isinillee isaaf dhaabbadhaa isinin jechuu jaaladhaa. Yoo dogoggora dhiifaman isinin jedha. Maaliif namni gaafa dubbatu keessattuyyuu jechuudha aarii keessa isaatiin jiru hunda baasee dubbachuuf gaaf jiru dogoggoruu danda'a. Dogongora koof immoo dhiifaman isinin jedha. Yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessaa. Turtii gaariin isinin jedha. Nagaan naaf tura. Waaqayyo hunda keenyayyuu rabbii tiksee nu haa galchuu nagaa nuuf haa kennu. Biyya keenyatti illee nagaa nu haa buusuun isinin jedha. Nagaan naaf tura.